waan inni si godhu qofa gurra kana lamaan bani ija lamaan bani nasun dhaggeeffadhu YouTube guma baas abdii mujrimticha shayxaanticha YouTube isaa cabsee YouTube isaa san ifar kaddeebsuudha kaayyoon YouTube keenya kun olaan isuma kanaan si harkaa fuudheetiin akkana si bochisu ta'a akkanatti akkasii waan aboo hanga garaa na guddee kanaatti hanga garaa kan na guddee kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati YouTube channel Gola Arti Family bakka jirtan maratti nageenya koo isin hada qab jecha obboleeyyin kiyya akkam jirtan bakka jiraatanii anis jira alhamdulillah. Arrammoo waan biratti akka hin dhufu wanni inni dhufeef YouTube guma baas abdii mujrimticha shayxaanticha siiri nama godhu san YouTube isaa hangaan dandeetti yeroo amma jiru tanarraa kaasee halkan lama sadiillee ta'u irra bulee YouTube isaa cabsee YouTube isaa san ifar kaddeebsuudha kaayyoon tiyya tabiraatti akkan jirtu. Jalqaba irratti viidiyoo tana akkuma dhuftaniin laayik tuqaa yaadanaa qoodaa sheer godhaatii wal biraan ga'a. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuudhaan maatii kiyya ta'a. Asumaanuu yaada qabdan naa qoodaa isin jechuun barbaade maaliif yaadni keessan hedduu naaf bu'aa qaba. Hedduun illee gorsaa hedduun illee qaceelchaa yoon kalata kan hin qabadhu taate hedduu naaf bu'aa qabaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya egaa YouTube abdii fakkeenya email beekuu qofa osoo hin taane gara lakkoofsa bilbilaatiinis gara baay'eedhaan karaan xurreen YouTube sun email isaa akka bakka taatettiin hubatanii sin dhabamu waan ta'e jecha barbaadee baasee itti cinqamee torbee tokkos ta'u irra taa'ee YouTube isaa san ifar kaddeebisu aduu arraa kana booda nasuunis eegaatti itti dhaadatee balloo mataa gubbaa ejjetee viidiyoo waraabee viidiyoo YouTube harkaa fuunaan gara WhatsApp fi gara Telegram faadhaan gara Imo faadhaan viidiyoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 daqiiqaa 7 daqiiqaa 10 ciccireen itti erguu ture haga ammaatti osoo hin dubbatiniin callisee taa'u jira jechuudha. Hanga ammaatti hin dubbanne calliseetiin usee taa'u jira. Olillee be'aaf viidiyoon maruu viidiyoollee waraabuu mee obsaajeetiin use amma immoo nafa isaa dhufte hadhaayeetiin jira ammanis hanga dandeettii xiyyaatti hadhaayeetiin jira. Amma YouTube isaatii fi anaatiitu walirra xiyyaafate jira akka saaruqa biyyoonni gurguddatan gartee walitti haran akkasii jechuudha. Namuu hanguma danda'u hanguma sammuunsaa yaaduu dandeessuuni namuu waliin jifanna. Hattiyaan wanni nasruu barbaadaa oolaniif hin jirtu dhiira taanaan YouTube bal'ootis na harkaa fuudhu. YouTube duwwaa harka qabatee nasruu YouTube nu harkaa baasee nuti maallaqa isaa fudhan maallaqa irraa haajaa qabu namni maallaqa miti akkaawuntiin isaa isin harkaa bahuudha malee kaayyoon keenyas duraanis jalqabaas jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya har'a YouTube abdii san jalqabu barbaada. Kanaaf isin du'aa ina godha wanni du'aa caalus hin jiru walumaa galatti isin galee wanni du'aa caalu hin jiru. YouTube abdiidhaa ragaa rabbi yeroo gabaabdutti na harka hagalchuu YouTube isaa san itti yaadee cabsuun biyya noolamuu jechuu eega isaan kagartee hammeenya dila kana hojjetanii gurbaa kana miidhaa bal'oo kana miidhaa dila kanarra yaadanii wal faamuu kiyyaaf kasaaniitii isin oolamuu jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya. Kanaaf hundi keessan viidiyoo tana laayik godhaadhaa abdii walirraa dalayin amma. YouTube keenya kun olaan isuma kanaan si harkaa fuudheetiin akkana si bochisu ta'a akkanatti akkasii waan. Aboo hanga garaa na guddee kanaatti hanga garaa kan na guddee kana wallaahi sumaan gubaa. Yoo obsine nama jalaan baanu yoo callifne nama jalaan baanu ilmuma namaa kana dura akka taanu wallaallee Oromooti. Imeeluma kee harkachuudhaan na ulfaata malee abdii. Eji email kee harkannaan dhaabbadhu ati email kee baasa qofaati email kee harkannaan dhukkee sikkaasee takkitti tan qofa godhu takkitti tan ni hidhattaa miti yoo feete funyoo fi shanshalata gartee horiin hidhan san saniin dhiyoo barbaadde eenyu akka taate nan beektu eegan akkaatee.
Dhaabbadha baasa qofa na sunu dhaabbadha. Email keessan harka dha qofa abdii. Gaalli sinqee wallahi email bal'oo jalatti recover hidhattee turte tamam. YouTube bal'oo keesseete moo kanamaati YouTube namaati. Recover maqaa kee akka email guuchi yeroo keessu duraan moo si galtee amma qulfiinan hidhaan hidhee dhiyaachuu dadhabde malee higa amma YouTube bal'oo jalatti email keetu harkadheetiin jira si galee abdi waaniin an si godhu naa laali tamam yoo an si harkaan fuune email kee gaan harkadhe. Abdi asalala do adero asalala amma syariat teetirra message dhaggeeffadhu yoo syariat teetirra message si dhuftee jiraatte email qaeeti sirraa dalage saricha kudura abooni agartaa abdi duuba hordoftoota kiyyaan email abdiidhaa harkachuufu hedduun gammadee jira hedduu baay'een gammadee jira wallahi alhamdulillah abdi dhukkeen sirraa kaasa gaanii agartaa dhukkeen sirraa kaasa akkasitti hubadhu. Arkadheetiin jira email kee waan inni si godhu qofa gurra kana lamaan bani ija lamaan bani na sunu dhaggeeffadhu si galtee YouTube kee guma baasa yoonan dhab si harkaan fuune email kee irraa arkadheetiin jira YouTube abdiidha email arkadheetiin jira halkan jana boru hagana jidduutti email isaasan fuudhee YouTube isaasan fuudhee akkumaan taballoo if harka deebisetti hasaasanis if harka deebise waan inni isa godhu arguuf jiraattanii dhiira taanaan mee kun dhufee ana sun laa fudhatu yookaan immoo yoo email kan hin tuqini YouTube kiyya hin tuqini email kiyyas cabsitee hin fuudhini yoo hojii taate abdiin bal'oo nagahan gallakkisuun nagahan harkarraa fudhachuu yoo akkas taatu taate hin tuqanis akkasi warri viidiyoo tanaaf haarawaa taatan hundi keessanuu subscribe godhuun maatii kiyya ta'a warroottan duraanuu maatii keenya taatan viidiyoo tana like tuqaatii wal biraan gahaa sagalee haa taanuu fi bal'oon isin jechuu barbaade. Egaa hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraa viidiyoo gammachuu viidiyoo bareedduudhaan walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.